Akka uumamaa gurraacha garaan garba. Baga dukkana gannaa of galtanii booqaa birraatti baatan. Irreechi irree Oromootaati. Yeroo ayyaana irreechaa kabajnu immoo fayyaa keenyas dagachuu hin qabnu. Dhukkuboota daddarboo nyaataa fi dhugaatii faalameen dhufan kanneen akka koleeraaf dhibeewwan garaa kaasaa biroorraa of eeguudhaaf. Soorata bilchaatee fi bishaan dhugaatii qulqulluu fayyadamuu. Harka bishaanii fi saamunaan dhiqachuudhaan fayyaa keenya haa eeggannu. Dabalataanis mallattoowwan dhibee koleeraa kanneen akka garaa kaasaa fi haqqee sardaa yoo isin irratti mul'ate akkasumas rakkoon fayyaa biraa yoo isin mudate gara wirtuulee wal'aansa fayyaa yeroof qophaa'anii deemuun akka tajaajilamtan isin beeksifna. Odeeffannoo dabalataatiif sarara bilbila tolaa 6955 irratti bilbila. Fayyaadhaan turree bara dhufus irreeffachuuf barana fayyaa keenya eeggachaa haa irreeffannu. Irreessa milkii isiniif haa ta'u. Biiroo Fayyaa Oromiyaa.